Hey, what's up, guys? Today I'm gonna to show you about the ergonomics part 2 jechuu dandeenya. Kana jechuun central lock system itti fufna. Inni jalqaba mata dureen keenyarraa garage door opening system. Garaajiinis centraalidhaan banamuu cufamuu danda'a jechuudha. Kana jechuun by your remote control just like what you do in your car gochuu dandeessa jechuudha. System isaa hunda as jira. Fakkeenyaaf electric motor qaba. Everything is here. Pause the video and read carefully. Okay. The second, tire pressure monitoring system. Ergonomics jedhameti jira. While learning about the ergonomics of the vehicle, tire pressure is you can see in two methods. Two type of system are fitted on the car today. The first one is direct. The second one is indirect. Direct using the radio sensor mounted inside each of the tire. The second one is indirect system that is utilized in the vehicle that have existing ABS sensor. ABS, do you know the ABS? ABS netting anti-lock brake system. Isa kana qabutti fayyadama. Baay'ee amazing የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። The other one is okay. This tire pressure is have some difficulties. Rakkoo garaagaraa qaba. That is what this system is the pressure sensor mounted on the rotating tire to the signals processor mount on the body. This is somewhat have a difficulties. There are several concepts to provide this link. The first one is slip ring. However, it would require a major modification to the wheel axle. Slip ring jechuun waan biraatiin miti just like brushes on the DC motor system sana hojjeta. By the way, this is a sensor. Tire sensor is this one. Baatirii mataa isaa qaba. System saniin hojjechuu danda'a. Inni itti aanu immoo small radio transmitter mounted inside the tire. This also inni kunis maal ta'e kophaa isaatti baatirii barbaada. Innis rakkoo chaalenjiidha. Haa ta'u malee still today they are using this one. Gommaa keessa gala achiin yoo gommaan keetti hir'atu shufeerii gabbinaa it show on your visible some kind of what the hell ijoollee safaraa jeeqaara garsiisa jechuudha. Shufeeratti garsiisa jechuudha mallattoodhaan itti garsiisa jechuudha. As keessa galee akkasi. Inni itti aanu rain water sensor. Rain sensor. Fakkeenyaaf yeroo bokkaan bu'u yoo ilaaltu akkas fuula konkolaataa gubbaatti wiperaalha. The sensor records a rain droplet on the windshield. So windshield wiper can be triggered automatically. The driver can concentrate on the other taxi. Waan biraa hojjeta malee konkolaachisaa yeroo bokkaa dhimma kana olii gad oofuuf hin jeeqamu jechuudha. Kun sisteema mataa isaatiin kan hojjetu innis boordii kana fakkaatutti fuuldura windshield irratti hidhama jechuudha. Yeroo bokkaan bu'u dhimma isaa hunda asitti barreessuuf yaaleera. Pause the video and read this all. By Ohm's law fayyadameeti. Yeroo bokkaan bu'u ofiisaa based on the intensity of the rain droplet. It can trigger automatically, then wipe your car. Check. Hunda isaa dubbisuuf yaala. Kun satellite control of vehicle operation. Yaada jedhu tuquuf yaala. By the way, you know this car? Yo. Really it's amazing car. It is a concept car, by the way. I think it is a level 5 fully autonomous. Conceptidha yaalamaa jira. Namticha fiilmii Avaatar hojjetetti hojjete. Mercedes wajjin ta'e jechuudha. Amazing. Haa ta'uuti yaadamu naannoo kan jiru maalidha? Fully autonomous car may still be ahead before reaching the market. Magaalaa gubbaa ba'eessa makiinonni akkanaa kan namni oofne ofiisaa deemu turuu danda'a. Reason is the technology make fully autonomous vehicle as an everyday
reality is not yet advanced enough. Technology yookiin artificial intelligence amma jiru is not really advanced. Just like sammuu namaa kan waa hunda ka beeku sarka san gubbaa waan dhaqqabaniif yeroo fudhachuu danda'a jechuudha. Wanni baay'ee jira fakkeenyaaf very level of autonomous. Autonomous kan namni jechuudha baay'ee dhageetta fakkeenyaaf the term autonomous, automated, self-driving car, this all are to express one system, that means autonomous system. Jechooti kun amma waltaa ta'een jiru jechuudha. Garuu akka dheengaddaa jechuun jalqaba barnoota dheengaddaa irraa si'a siinii tuquuf yaale SAE Society of Automotive Engineering bara kanatti maal godhee maqaa kan standard godhisaaf waltajjii taa'ee leeviliidhaan qoqqoode jechuudha. Leevilii garaagaraatti fakkeenyaaf level 0, level 1, level 2, level 3, level 4 and 5, 6 level qaba jechuudha. 6 level qaba jechuudha. Fakkeenyaaf level 0 n vehicle with no automation at all. 5 immoo fully autonomous wanta qaamni namaa shufeerii hin barbaachisu. Look here. Ni argamadha yaada. Bakka waliin haasaa waltajjii gaggeessaa deemuu dandeessa jechuudha. The complete car is still today the current time reality on the world by the way. Ni jira garuu gabaarra bahee gurguramisaaf karaa deemisaaf somewhat yeroo fudhachuu akka danda'u. Level 2 autonomous 2025 almost 60% of all new cars sold globally. 25% jaatami level 2 gabaarra oolaa level 3 immoo 2030 level 4 dabalata jechuudha. Gabaarra oolu ni eegama jechuudha. Asitti if this is visible for you, I try to put here something level fakkeenyaaf tokko lama sadi the human monitoring the driver environment and the level 3 4 6 automated system. We can say automated system. For example, level 1 no automation, level 0 no automation, level 1 driver assist when gargaara jechuudha. Level 3 partial automation. These all are now available on the market. Level 3 conditional automation. Conditional jechuun yeroo lafti gaarii ta'u konkolaataa ofiisaa qabata yeroo haalli hammatu immoo condition it leaves to the driver. Level 4 high automation. 5 fully jedhamee qoqqoodameera jechuudha. Fakkeenyumaaf amma 2090 around 31 million with at least some level of automation in the operation in worldwide jira magaalaa gubbaa jechuudha. Fakkeenyaaf 2024 irratti karoora jiru maalidha surprise to 54 million in this year. Karoora qabame namni duuba akkas ta'a no need of driving jechuudha. Kaampaaniin baay'inaan dhimma kana irratti hojjechaa jiran kaampaanii asitti argamu kana General Motors, Toyota, Nissan, Volkswagen, Ford, Tesla magaalaa irraa qaban jechuudha. Appiliinis wanni biraa waliin joint venture uumee hojii eegaluu isaati. Kanneen biroos fakkeenyaaf tuqameera major kaampaaniis jennee kan yaadnu fakkeenyaaf General Motors maal godhe cruise control 2060 gabaarra oolchee cruise control dheengadda barannee waan ta'eef duuba addeetanii check the previous video, okay? Total 2021 bara kana jechuudha lift autonomous gabaarra oolcheera. Argo AI inni jedhamamuun Ford fi Volkswagen walitti deebi'uudhaan 1 billion I think 1 billion smart የሆነ ካምፓኒ ነው ያቋቋሙት። ተስላን akkasii Mitsubishi electric car በጣም ዳምን ሴፍቲ ከታይ ዴቨሎፕ godheera jechuudha. Develop godheera amazing የሆነ level 3 ከታይ conditional yoo barbaade ofiisaa of yoo haalli garaagaraa hammaatu immoo shufeerri kaa of develop ተደርገዋል jechuudha. Kabira some kind of it's not a corona by the way. Konkolaataa oofuun salphaa miti. Maal seeta? There are so many rules, so many traffic rules, road sign, weather condition.
ila saawwan asiin dhufu daa'imman asiin dhufa karaa daandii irratti jira fakkeenyaaf isa fakkii argatan kun wanni baay'een jira. It's so hard yeroo guyyaa tokko keessa ilma namaa kan wajjin taagalaa oolu jechuudha. Isa kanaaf fakkeenyaaf autonomous gabaarra oolchisaaf ni rakkoomeef kanaaf artificial intelligence has not reached this level to take a decision on such complex situation. Wani jedhameef nama hojii waliin qixxoofne jechuudha. Artificial intelligence ofuun salphaa fakkaachuu danda'a. It's not easy by the way. These are laws. Ilaalcha isa galuu haa qabu jechuudha. Satellite control in fakkeenyaaf kabira maal faayidaan isaati? The key advantage by application of global navigation satellite system is observation, telecommunication, navigation. These all are high suited to the need of future transportation system. Kana hunda faayidaa guddaa irraa kan oolu ni eegama oolaas irraa jechuudha. GPS I mean satellite wal qabatee waa isa baay'ee jechuun barbaachisaa miti. Ammaan kana gabaa gubbaa yookiin hojiirra akka jira jennaan GPS Global Position System GLONASS kun it is Russian based global navigation. This is not English, it is Russians I think. Another one is here European Geostationary Navigation Overlay System. These are all are here. Kun kasirratti singarsuu barbaade satellite GPS kun around this kilometer away from the earth 19,955 kilometer gubbaa ta'ee gubbaa gadi lafarra naannaa jechuudha. GPS this is already developed system waan haaraa miti tureera jechuudha. Inni isaa gara hawaatti ergamee hojii isaa eegaleen jechuudha. Kabira sadhaa fakkeenyaaf that's also the Americans. Kunis mataan isaa fakkeenyaaf the first system was the global position system. GPS developed for use by the US military. Jalqaba isaaniif hojii oolee kabira sadhaa fakkeenyaaf maal ka jedhamu American Navy Star navigation signal timing and ranging. Minimum around 24 satellites there. Fi mangodee bara 1930s, the same year in which free world civilian use for the GPS was sanctioned. Barumsanti ka hawaas fayyadamuu danda'us gabaarra ka oole wanni lafa kaa'aa jechuudha. Kabira let us see about the Waymo Google car. Tracking the object around a car on the road is that not that easy. Jalqabnee miti salphaa miti. Fakkeenyaaf take Google sister company Waymo cars use high resolution camera, lidar light detection and ranging. The car computer combine all of this to build a picture of where the other car konkolaataan biraa eessa jira, cycling eessa jira, where the pedestrian, the obstacle, where they are moving, eessa deemu jira, whether it's moving or stationary, dhaabbatamaa hin deemu. These all are processed by the microprocessor of the computer, the cars. After that, it take the action, react on that one. It's not easy by the way. Yeroo fudhata onion kana. Kabira for this loss of training and data needed. Loss of training data, millions of data for hundreds of kilometers. Many things are considered. The car has to be collect millions of kilometers of individual data that Waymo has collected to form expectation about how other objects might move. Route mapping, traffic condition ahead, weather condition also be taken account. Ta'uu qaba jechuudha. Sabsiiwwadha. Isa kana wal qabatee Waymoodhaan wal qabatee viidiyoodhaan kan hojjedhe jira waan ta'eef check back to the previous video. Thank you very much. Subscribe gochuu irraa fatiina yeroo